Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu. Gaaffiin kee kan hayimaanotii keenya taqaawwamuudha moo kan hayimaanotii keenya deeggaruudha? Kan deeggaruudha. Yaa ta'u qaxxaliga gosh antii goboziidha qaxxaliga. Viidiyoo kana akkuma argitanii fiilmii itti yaadamee hojjetamedha. Jalqaba irratti dhimma viidiyoo kanaa wal qabsiisee wanti dubbachuu barbaadu maa inni osoo jalqaba irratti dhimma amantaa fi dhimma siyaasaa wal qabsiisuu baannee baay'ee gaariidha. Manni amantaa yookiin immoo manni kiristaanaa seera ittiin bulmaata mataa ishii danda'e qabdi, qajeelfama mataa ishii danda'e qabdi. Bu'uura Kiristoosii isheedhaaf kenneetiin bu'uura duuka bu'ootaatiin qajeelfama abboota keenyaatiin kan ishiin gaggeeffamtu qajeelcha Hafuura Qulqulluutiin malee qajeelcha namaatiin miti. Waanuma namni tokko amantaa kana mormeef, waanuma namni tokko amantaa kana jajeef sirni ittiin bulmaata ishii, qajeelchi ishii, dhugaan ishii waan jijjiiramuu fi waan itti dabalamu hin qabu. Hundumti keessan kana akka hubattan hin barbaada. Maaliif kan amaanutii keenya daggafuudha moo kan taqaawwamuudha yaadnati qabdu yaada jedhu gaafa kaasu kan deeggaruudha yaada jedhu kaase. Istii maaltu deeggarare yaadni amma ka'uudhaaf deemu kuni amantaa kana ni deeggaramoo ni qeeqa kan jedhu walumaan viidichaa dhaggeeffannu. Duraan dursee nuni dhaloota qubeedha. Eenyuun iyyuu hin gowwoomfamnu. Fedhii fi kaayyoon uummata Oromoo biyya diiguu otoo hin taane afaan keenyaan tajaajila afaan keenya waaqeffannaadha. Kan biraa immoo maal isin immiyyee minilik kan jettan namichi kun dubartiidha. Tokkoffaa immoo mana amantaa keessatti inni kan waaqeffamu inni waaqa moo inni maa inni gooftaadha moo naaf hin galle ana. Gaafii mucaan kaase dhaggeeffattaniittu dhimmi afaaniin wal qabatu akka gaafitti ka'eera. Kuni waanuma uummata keessa turedha. Namni kamuu afaan isaatiin barachuu qaba. Afaan isaatiin wangeela dhandhamachuu qaba. Lallabamuufii qaba kan jedhuun gaafii nama hundaa waan ta'eef abboonni mana kiristaanaa keenyas kana hubachuudhaan yeroo hedduudhaaf dhimma kana sinodoositti dhiyeessanii gaafiin kun akka deebi'uuf gaafachaa turanii adeemsa inni ittiin deebi'uu danda'u immoo jalqabaniiru. Jalqaba isaa walumaan argineerra, xumura isaa immoo waan gaariidhaan Waaqayyo nu agarsiisa jennee kadhannaadhaan mana kiristaanaa keenya duuka dhaabbachuun barbaachisaadha jedhee amanan. Lammaffaa immoo dhimma namicha amma ka'ee wal qabsiisuudhaan seenaa mana kiristaanaa keessatti baroota hedduudhaaf siiliin qulqullootaa akkuma mana kiristaanaa keessa kaawwamu suuraan mootota darbanii mana kiristaanaa keessa kaawwamee namoonni yeroo mana qulqullummaa keessatti Waaqayyoodhaaf sagadan siilii qulqullootaa fuuldura gaafa jilbeeffatan suuraan namoota kanaas achi waan jiruuf waliitiin isaan jilbeeffachaa turuunsaa akka seenaatti ni yaadatama jechuudha. Kun sirrii miti. Sirrii akka hin taane namni kamuu beekee furmaanni akka dhufuuf mana kiristaanaa keessaatti wanti akkanaa amma qulqullaa'ee bahaa jira. Kana qofa osoo hin ta'in macaafni dabtaraa, macaafni tonqaayyuu mana kiristaanaa keessa kan ol kaawwamee dhoksaadhaan ta'aa ture. Amma kana egaa Waaqayyoof galanni haa ta'uti bahaa jira. Warreen xonqolaa hojjetanis warreen daba hojjetanis qabamaa jiru. Waaqayyoos isaan itti iyyee isaan qabaa jira jechuudha. Kuni wanta irratti hojjetamuu qabudha jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa keenya eeggachuun, mana kiristaanaa keenya qulqulleeffachuun gahee keenyadha. Gahee eenyuti? Gahee kiristaanotaati. Gahee amantootaati. Kanarraa kan hafe namoota adda biraa ni ilaalla jedhee yaadu. Waa'ee mana amantaa keessoon mana kiristaanaa, qulqullinni mana kiristaanaa, amantoota mana kiristaanaa ilaallata jedheen amanan. Kanaa wal qabachuudhaan deebii namni kun deebisee ilaalla. Gash amma maali sila isinitti himne qoonqoon keenya tokko mini amma qoonqoon keenya Amaarinyaa miti maali barbaachise sirriitti kuni tikikkilimin taqaawwamu. Qoonqaan keenya tokkodha Amaarinyaa miti yaada jedhu kan kaase. Qoonqaan keenya tokkoyyuu haa ta'u uummanni hundi ittiin ni dhagaa ittiin walii gala yoo ta'e ittiin barachuu ni danda'a otoo ta'e gaariidha.
Garuu amma yaadni ka'ee jiru afaan keenyaanii barachuu barbaannaadha. Bataskaana keenya guddisuu barbaannaadha yaada jedhu kan mucaan kaase. Kanaan wal qabsiisuudhaan yaada kana laateen. Inni rakkoo hin qabu. Namni hundumtuu itti walii galatoo ta'e dhiibbaa hin qabu. Namni amma kan kaasaa jiru waan itti walii galuu hin dandeenye fi namni dhagahuu hin dandeenye waan jiruufi gaafii kan kaase. Gaafiin kuni ka'uun garuu daba hin qabu. Fiilmii kana keessatti garuu abbootii dhugaadhaan mana kiristaanaa keessa tajaajilaa jiran uummata isaaniidhaaf kan dhaabbatan afaan barbaadan yoo dubbatan karaa dhugaan mana kiristaanaa keessa kan tajaajilan sababa warra hammeenya dalaganiitiin sababa warra falfala hojjetaniitiin sababa warra karaa dabaa fi faayidaa dhuunfaa isaaniitiif qofa mana kiristaanaa keessa jiraataniitiif abbootiin dhugaa mana qulqullummaa keessa deddeebi'anii dhugaadhaan tajaajilan jibbamuun irra hin jiraatu, qeeqamuun irra hin jiraatu. Qeequun yoo barbaachise addaan baasanii namoota sana qabatamaadhaan waan argameetiin qeequun barbaachisaa ta'a. Fakkeenyaaf kan akka yeroo darbee magaalaa Mojoo keessatti daakuu gurraattii qaluudhaan yeroo inni mooraa yookiin falfalaaf deemu qabamee maqaan isaas adda bahee eenyummaan isaas beekamee waa'een isaa dubbatamaa ture sanitti maalummaa nama sanaa gaafa addaan baasanii beekan sirriitti dubbachuun ni danda'ama. Garuu walitti qabaatti duuchaadhumatti abboota mana kiristaanaa tokko bakka bu'uudhaan hunduma isaanii yoo kan balaaleffannu adeemsa jibbiinsatiin kan ilaallu ta'e dhaloonni maal qabatee deemaa? Keessa isaatti qeesii hunduu akka waan hojii falfalaa hojii dabaa hojjetutti yaada. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannu. Hin barbaannu bahee nurraa. Eeraan isaan abbaatii keessaniitia isinitti hin daggamsiisa laan didduu taanaan. Ani nissa abbaatii keessanidha ni didduu taanaan isinitti hin daggamsiisaa jedhe. Obboleessi keenya kun dhuguma amantaa kana ni hordofa yoo ta'e yookiis immoo amantaa biraa hordofee yaada dabarfachuudhaaf barbaade kanatti fayyadamee raawwata yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kun dogoggora jedheen fudhadhaan. Isa osoo hin taane yaadicha nan qeeqaan. Annisaa abbaatii keessanidha. Annisaa abbaatiin maal inni kan jedhu dura beekuun barbaachisaadha. Annisaa abbaatii jechuun namni tokko yoo cubbuu hojjete, badii yoo raawwate, yoo ate, yoo sobe, yoo sagaagale, seera waaqayyoo yoo cabse gaafa namni sun dhaqee ani barii nan dogoggore cubbuu akkanaan hojjedhe balleessa raawwadhe jedhee cubbuu isaa sana gaafa itti himatu waaqayyoon dhiifama siif haa godhu, waaqayyoon siif haa araaramu, fuula isaa siif haa ibsu, atis qalbii kee jijjiiradhu gara waaqayyootti deebi'i. Lammaffaa immoo cubbuu hojjette kanattis kan biroottis hin deebi'ini. Cubburraa of murteessi jiraadhu jedhee qannoonaa kennaaf, gaabbii kennaaf, ammana sagadi, ammana coomi jedhee karaa ittiin cubbuu sun isarraa qulqullaa'uu danda'u karaa kanatti agarsiisudha malee abbaan gaabbii yookiin immoo isaa abbaatiin tokko kan namatti daggamu miti jechuudha. Ergaa viidiyoo kana keessatti garuu kan agarsiisu waan isa fudhachuu didaniif yaada isaa waan fudhachuu didaniif waan isaan mormaniif ani isaa abbaatii keessanidha yoo diddani waan inni jedhu yoo dhaga'uu diddan isinitti hin daggamsiisaa yaada jedhudha kan inni of keessaa qabu. Ani isaa abbaatii keessan isinitti hin daggamsiisa gaafa jedhu egaa namni amanee abbaa gaabbii yookiin isaa abbaatii qabachuu akka hin dandeenyeef shakkii keessa isaatti kan uumudha jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Maaliif yaaddameeti kan kun hojjetame? Abbootiin hedduun hin jiranii kan mana kiristaanaadhaaf quuqaman. Abbootiin hedduun hin jiranii karaa dhugaarra kan deddeebi'an wangeela dhugaa waaqayyoo sagalee waaqayyoo isa ulfaataa dhalootaaf kan dabarsan kan barsiisaa jiran. Abbootiin hedduun hin jiranii gadaama keessa taa'anii waa'ee biyyaadhaaf, waa'ee sabaadhaaf, waa'ee addunyaa kanaadhaaf kadhannaa kan godhan. Cubbuurraa fagaatanii, ammeenyarraa fagaatanii, yakkarraa fagaatanii qulqullummaan kan jiraatan hin jiranii? Jiru, hedduu isaanii jiru. Akkuma kaleessa kan akka abbaa keenya Abuna Tagilamaanot fa'aa, Abuna Garba Manfes Qidduus fa'aa, kan akka Qulqulluu Goorgis fa'aa seenaa hedduu kan qaban. Karaa jireenyarraa akka nuti deemuu qabnu kan nutti agarsiisan abbootiin hedduun ammas jiru. Sababa nama tokko nama lamaatiif sababa falfala hojjetee daba hojjeteetiif abboonni hundi bakka bu'anii balaaleffatamuu hin qaban, jibbamuu hin qaban.
Har'as jiru mana kiristaanaa keessatti iddoo sabalaatti namoonni dhukkubsatanii ijji isaanii kan jaame gurri isaanii kan duude shibaa kan ta'an humni hafuura qulqulluu bishaan irra buleen karaa fannootiin abbootiin kadhannaa gochuudhaan namoonni hedduun akka isaanii hiikamaniif hojii gurguddaa hojjechaa kan jiran jiru. Aadaa akkamittiin namoota hunduma bakka buusnee abboota hunduma bakka buusnee dhimma kana keessatti ilaaluu dandeenya. Kanaaf ergaan viidiyoo kana baay'ee abboota keenya kan jibbiinsa abboota keenya irratti jibbiinsa kan fidu uummata biratti akka isaan balaaleffataman akka isaan tuffataman kan taasisudha jechuudha. Kanaafuu ani akka kootti ergaan viidiyoo kana natti hin tolle sirrii miti jedhee morman. Maaliif yoo jenne namoonni jiraachuu danda'u kan kana godhan kan akka yeroo darbe mujurratti qabamanii jalqaba akkan kaase jiraachuu danda'u. Ammas kanneen biraa jiraachuu danda'u. Namoota akkasii addaan baasuudhaan balaaleffachuudha bakka. Malee abboota qulqullootaa ta'an dhugaadhaaf mana kiristaanaa keessa kan hojjetan walitti qabnee ni balaaleffanna yoo ta'e namni akkamittiin abbaa gaabbii qabachuu danda'a akkamittiin gara mana kiristaanaatti dhufuu danda'a kuni dhaloota mana kiristaanarraa daangeessuu dhaloota abbootirraa fageessu. Abbaan gaabbii hundumtuu namatti dagamsiisa xunqolaa falfala namatti hojjeta jedhanii dhaloonni hundumtuu akka isaan yaadanii fi abbootarraa akka fagaatan abbootarraa fagaatan jechuun mana kiristaanarraa akka fagaatan gochuudha. Kanaafuu kun sirrii miti. Waa tokko gaafa dhalootaaf hojjennu ergaan inni qabu maal inni? Dhaloota biratti ergaa akkamii qaba? Akkamitti immoo ergaan ani dabarsuudhaaf yaade kuni uummata bira ga'uu danda'a jennee sirriitti dursinee sakatta'uun barbaachisaadha. Waanuma nutti dhufe waanuma sammuun keenya yaade hunda fuunee yoo kan dabarsinu ta'e namoota hedduu miidhuu danda'a. Dhagaa tokko fuunee callisnee yoo darbanna ta'e dhagaan sun eessa akka inni bu'u yoo hin beekin dhagaan sun qilleensa irra erga ture bakka bu'eetti nama rukuta taanaan nama miidheera jechuudha. Garuu nuti kaayyoon keenya nama miidhuudhaaf miti kan darbanne yoo ta'e bakka dhagaan sun bu'u hin beeknu yoo ta'e bakka bu'eetti nama miidhuu danda'a jennee tilmaamuun barbaachisaadha. Akka waliigalaatti ergaan fiilmii kanaa jibbiinsa abbootii mana kiristaanaa guutumaa guututti hunda kan walitti qabate kan of keessaa qabu. Namni abbaa gaabbii qabachuu irraa akka fagaatu. Abbaan gaabbii hundumtuu, qeesii hundumtuu, lubni hundumtuu hojii falfalaa akka inni hojjetutti kan isaan ilaalchisuu fi lakkaa'u. Namoonni immoo sababa kanaan abbootii mana kiristaanarraa akka isaan fagaatanii fi mana kiristaanarraas akka fagaatan kan godhu waan ta'eef kuni dhugaa dubbachuudhaaf wanta hin taane dhaloota keenya kallattii mana kiristaanarraatii kan daangeessuu fi abbootarraa kan daangeessu waliigaltee yookiin immoo jaalala tokkummaa namootaaf namoota gidduutti jiru kan dhabamsiisu jaalala kan dhabamsiisu jibba kan facaasu kan of keessaa qabu waan ta'eef naaf akka waliigalaatti sirrii miti yaada jedhu isinii dabarsuu fi waanaaf hundumti keessaniyyuu amma kan isinirraa barbaadu koomentii irratti seenuudhaan yaada keessan ibsadhaa. Sababni isaas yaadni kee bakka nu uumamu sirriidha moo sirrii miti? Gara fuulduraattis viidiyoowwan akkanaa yoo kan hojjetaman ta'e hin fudhanna moo hin fudhannu kan jedhu irratti isinis egaa ejjennoo qabdu, yaada qabdu, ilaalcha keessa waa isinitti dhagahame wanta yaaddan mee ibsadhaa. Dhimmi kun fooyya'uu qaba yoo ta'e viidiyoo biraa hojjennee kan walitti deebinu ta'a. Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u. Waaqayyoon hunduma keessan haa eegu. Mana kiristaanaa keenyas Waaqayyoon nuuf haa tiksu. Wasbaata Lexaabeer.